dhaggeeffadhu maama. Liina obsa kasaati. Obsuun danda'u na dhaggeeffadhu. Xiyyaatteen cinqamin xiyyaatteeti sirratti. Hajjii kanas mana kiyya dheeytan. Nama tokkootu humna qufalas. Liina dhis gammaa. Namaan na cinqe malee biran. Tokkootu humna dachaasis akkuma baleessa hiyyaatiin Muhammadiif dachaas tokkoomne mana dachaasiin taafala sangaanii mala. Mana kiyya dheeyta kanas dalagaa guddoo jiraatee na wajjin deemtu. Dachina ta'e sabanara ta'e waan. Ayyaa'ii sodaadde malee. Ana wajjin deemtu. Yaa'ii sodaatteemi akka yaa'ii sitti hin dhufne naasirraa deemaati galatoomi garuu ta'a. Amma isii wajji deemta. Liina na wajjin deemta. Sinna dhiibbee ta'e. Abbara keessii fuudhuu Liina kool deebii gattaa'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتو هردوفتو خيا بكم جرتنا نغاني خني سنا ركبو سنجتا ارانتنا فيديو براغ ابدي سني دفيدن جرا لينا دا وجين دفنه لينا وجين دفنا كوميتي فت جرا ان شاء الله ميلنا دا وتو خني. السلام عليكم جيجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو سنجتا خبجمتو هردوفتو خيا اراس ديبينه جرا akkasi gaada waqtii xiyya kakkaaliif gaarii bakkum jirtanitti nageenyi keenya laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree sana dhaqabu isin jecha mee har'a viidiyoo qabannee isin dhufnutuni viidiyoo biraati. Egaa liinaa dhaatitu manatti na dhufe fannisi wajjin akkanatti fannis manaanarraa deemii jeetiti mana fannisi aaree deemee naan jette saniifu hanga mana aaree kiyyisanitti meeshaa habitan takkatti asuma sibiraan taanaan jennaan lakki mee waan irra wallabdan dila kanaaw duraanuu fannisuma bira taa'u jirta. Mee fi naarin jeetiin qabee kunoo liinaanis akkuma agartan akkuma alaa dhufnetti kunoo abaayoo ofirraa hin baafne. Akkasi fannis illee mana jiru fannis gaa irra dawaladheetuma yaammadha daawwattoota kiyyaa. Edaati ammoo mana isaa na deebisuu dhuftetis. Jechuun gaa laal waan takkaa jira Liinaa. Liinaan fannisiitu manarraa na baasee jettee dhufnaaniin osoo mana kiyya kana gadi hin teenye duratti Liinaa rakkoo si fannis gidduu jirtu baruun qabaa. Jeetiin akkasumatti jechuudha miilumarratti akkuma isin dhuftetti miilumarra qabee fi daawwattoota kiyyaa saniifuu fannisi sasii yaameetumaan rakkoo isaan jidduu jirtu baree asumatti isaan jidduu waan jiru laallee waliif fayyisee akkasi biraa deemaa maaliifuu Liinaan fannis bira taa'u jirti. Egaa fannis bira dhufte egaa ammaas fannis hojii labdee na bira dhufnaan xiqqishoo anis nan fudhachiisu ana jechuun fannis jechuun ana nuti rakkoo Liinaadhaa waliin qoddachaa jirra. Amma fannisii fi si wal dhabanii ammaas yoo na bira teesse fannisummaa yoo namu fachuu danda'a. Maaliifuu rakkoo naaf si jidduu jirtan akkamitti ilaalle maaliif akkuma cal jettee mana kee teessifta jee xiqqishoo namu fachuu danda'a waan ta'eef saniifuu dhaabbatatti jechuudha akkuma isin dhuftettiin asitti wajji gaddeebine inshaallah fannis irratti dawaladheetiin fannisillee mana hin jiru akka tasaa isin qulfii boorsaa keessaa qabdi qulfii duraanuu koppii godhattee boorsaa keessaa qabdi isumaan duraa banee ol seenne. Akkasigaa hangaan fannis irratti dawalee fannis yaammadhu takkatti inshaallah daawwattoota keenya yoo fannis nama turu illee viidiyoo addaan mureetiin isee egaa hangaan fannis dawaladhu daawwattoota keenya faana turaan isin hin jaa. Hello. Boo fannis akka min maajeeraan ayy qabda wallahi nagaan qaba alhamdulillah itti bareedaa keenyaaf illee wal tuqa. Isi girta mana girta? Anu kat sa mana kaitin jira itu. Ya dadda fi khud dadda fi mana tin taisi ku jira ko wen sara abra chude ma dadda fi khotu. Mana jira? Wen fura chude ma ti khotu wana kan ta idi. Yalla tamana gaise mil ran jira ni sisti. Yalla ye. Akka si daawwattoota kiyyaa yoo akka tasaa Liinaa mana fide jeen akka inni natti naarreefin akka inni dafeen dhiboonee fi akkana jeeni inshallah khaliina ugaar basmata. Mee waasi gaafadhu jechaas. Ayyana gaafadhu. Anuma tana isin dhibee mi isin lameen jiru. Laa nun dhibne yaa naa nun dhibne. Anuma na fiyyarraa u beheetiin jiraami. Kalas isin lameen jiddus beheetiin bakka biraa jiraadhaan. Laa intoo Liinaa ta'in. Hanga ammaan tana rakkoo fi bal'oo hunda waan wajjin dabarsaa turre bechaa'u arraan tan Liinaa naafi fannis gidduu deemtee bakka biraa bakka takka illee jiraattu hin qabdu. Inshaallah asumatti waan dheengadde waliin jenne sanis hanga tartiiba sii goonee waa hunda fedhii keetti achitti hin galaa takkatti abadan naafi fannis gidduu bakka leetu hin qabdu. La hin ta'u. Saniifuu Liinaa tanya yaada akkanaa dhiisi. An jechuun fannis jechuun anaan. Bismillah lamaan jettu wallafi. Khota Hussein. Korri amma demja. Already is got already we got a time. Nama meeqaan taa'u jirtu? Hai. Khaysumaan hin jirtu namaan video fide. Nagaa. Nagaa. Maalitu kun kaas keessa?
Ati kolfee dhaabbatanii mana qiyyeessan tan. Kulfii liinaa qabaa miti roonoo koppii dangate golee miti. Waan ittuma qalleetiin deeme firii takka sanis naan deemine akkasuma kotteeni. Ammati maal si deebise? Maaltu si deebisi ani hin deebine. Saa fannisaa keessa hin jedhiti. Qola guutuu akkamii dhiifama naatee daawwattoota xiyyaa wajjiniin waan kana fuuluma daawwattuu duratti hin gartee. Akkanumatti haasa'aa La fannisni mee guutuu akka kaameraa baneetiin seequ jira. Daawwattoota wajjin xiqqishoo waan haasawine qabna. Mee guutuu akka daawwattoota xiyyaa wajjin salaamata wal gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu isin jecha salaamtaan teenyatan onni irraa kaatee lagaa fi gaara gataa murtee bakka jirtan hundatti isin hageessu isin jenna. Waan dachaas dhufeen gaafamee walumaan laata. Akkas daawwattoota xiyyaa akkuma harree fuutan isin jee fannisii fi liinaan xiqqishoo walitti mufataniitti liinaan asii baatee bakka ana jiru mana keenyatti na dhuftee rakkoo si fannis gidduu jirtu hangaan barutti hin teessu mana kana jeetiin dhaabbatumatti kun osoo isin abaayaa asii uffattee cidheeteen firraan baasin akkasumatti yeroo illee qabbanaa akkasuma dhaabbatumatti qabee fidee fannis mee waan liinaadhaan gaa narraa deemi jetteef san gartee miti san akkanaa himtuun barbaade obboleessa kiyya maaliif mucoon tun hangaan maan duraatu si bira jirtii mi sirratti amaanaa jeetiin baranii jechuudha gartee miti mucoon tun si bira taa'u jirtiti saniifuu har'aan tana maalirra dhaabbatteeti duraan si bira taa'u jirti har'a maalirraa kan ka'e mucoo tana narraa deemi jettee meenaa himi. Yaadaan hin beektu immoo waan kana. No yaadaan beeku miti wanni feetee yoo dhufte liina si garan galluu jennee dangadda wadaan galleefi. Jenneenee. Hanga lubbuutti illee si dura duunaa dhage hanga lubbuutti illee si dura duunaa jenneetini muciyyoo tana sodaa namaatiif jecha namaati jettee abbaan fedhee waan fedhe siin jee sababa linaatti hammilachuu qabdaa obsuu qabdaa sababa linaatti illee yoo tumamtellee obsuu qabdaa jennee dangadda fannis wal gorfannee turre mire har'a maalirraa kan ka'e muciyyoo tana gartee miti asii ooftee narraa beektee mana baaftame. Manni kun mana duniyaati. Dhaggeeffadhu. Ayyee. Isiitu dide malee annasraa nama yaamee fi nasraa yaamee nasraa ta'uu ni beektaa. Hin beekee. Yaamee fi Ayyee. osoon isin deemin jiin osoo jecha tokko liinatti hin dubbatin dura isi nasraa yaamee waliin haase. Ayyee. Egaa isin lachuun jiin akkana nasraa irra waliin si yaameef tana. Abdalaan na cinqeessini dhanaan jee. Jee waa hundatti himee kaa namni isii waa hundatti himeetiin kaatee jeete nasraanis manni kiyya qophaa dalagaa bultiin dalagaa irraa akka carraatiin isii ilaaluu dhufeetti. Ayyee. Akkamiin godhareen? Ifiif ceete nama godheemani. Ifiif ceetee miti fannis. Nasraan dalagaa bultii jirti. Ayyee. Manni isii qullaami? Echaa teessu bakka dhiira bira jirti jechuudha dhalaa bira jirti jechuudha akka irra bareede jeetiin. Nasruma ansilaa yaamee fi wajjaan karaa manaa deemanii jeessanuu nasraan amma naa jecha dalagaa irraa butee baatee osoo hin gahin isii fuudhu jecha. Fuutee amma mana deebitaa kottu mana keetii kulfii kanniif hin jenne. Maali amma nama Asi dhiifteeti nasruma garuu asin na bira dhiiftee haatee fiigaa qotte. Kabajaaf nama tokko namni nama dhufaami isuma sanuu kabajee sirraa yoo waan fedhe jee waan gasiin baatu idee isii duuba kaatee gabboofamti. Hayyee dhaggeeffadhu fannis keessii fi nimaati. Liinaan tun kanaan dura nasraa ni beekti mun beektu. Ni beekti. Akka ajaa'ibaa wal beekanii miti ree. Jalqabaa'uu osoo jechuudha isiin tun fedhii nasraa bira dhaquu san keessaa qabaatte jalqabumaa mana kee kana dhuftu turte nasraa bira dhayiteeti. Amma immoo fannis kuni karaa kaaniin duraanis harka liinaa nyaachi ture naafetis. Duraanillee akka obboleeyyanitti wajjin deemaa turre. Gaafa isiin balloo keessa jirtus. Arraas rakkannaanis warruma gartee kalee rakkoo balloo keessa wajjin dabarsine san biraan dhaqaa jetteeti osoo dhalaan jirtu osoo mana biraattis uma beektu isiin tun nu jalatti nu mataa qabatteetuma jiraachuu jirti. Arraan tana gizee ati fakkeenyaaf liina deemi nasraa bira dhaqii jettuun sani isii tana maaltu dhaga'ama. Na dadhabeetiiti na jibbeetiiti deemnaan jee mana isaatiin jiraatiti mana isaa kana taa'uun feeneeti tanaaf narraa deem jee wanni jaamutu akka nama dhagaamti fannis kiyya. Sirriidha. Laa ani ammoo akka footoon taane inni nas teessu tunis haasawwan irraa fudhadhu. Ayyee. Dhuga naaf nasraan tun saayibu. Ayyee. Isiin dalagaa bultii jirti. Aniin tun dhalaa ni beektanii. Ayyee. Qeetee san tana bar namaa jira. Dhugaadha. Isiin kophaa isiin mana shuggaa guutuu kophaa isii galti. Ayyee. Kophaati janduba mana sanii wajjin hin taamu maalu gidaara wajjin hin taa kophaati. Ayyee fannis akkanis hin jetti haa. Egaa Badiin ishee sirra qabdu akka maali? obboleessaan laaleetiin bira dhufe kan inni nasraa yaamee narraa fuudhii deemii ni ijuu miti. Yoo narraa deemii afaan isaatiin naan jee fadhu nasraa biraan dhaqa fadhu nama biraan dhaqa. Akkasi kun fannis kiyya oomishee sirraa dhageessu amma isiin tun manatti na dhufte jechuudha. Natti illee bilbilee qatti ta'u mana na dhufte. Ati illee akkuma mana kee hin teenyee fi mana kee seenee hin teenyee fi asin na deebiste. Amma ani yeroo isiin mana na dhuftu san fannis manni kiyyaas beekadhu manuma akka keetii kana taa'uu nama dandeessi. Garuu immoo daawwattootaa fi hawaasni gartee ollaa keenyaa kunis
liinaan mana fannis jirtiidhaan quba qaban malee liinaan dachaas bira jirtiidhaan quba namni qabu hin jiru. Sirriidha. Amma immoo dhageeffadhu ni fixadhaati. Amma immoo ishiin tun kaatee ogaa achi na dhuftee achuma callee itti dhiise dubbiin tun maal fakkaatti? Mee fannis kiyyetti yaadi. Saniifuu akkuma waan hin jechuu gartee miti liinaa duraanuu mana fannisan hin taa'inisti. Sababa laaladhuutuma hoottuu as na bira teessaa waan hin jeen takka akkasina fakkaate dubbiin tun. Saniifuu mee sababni ati isee asirra dhaabbattee yaaditee maali? Maa eenyuusu dubbate? Sababni ansiimu isiin akkas teessu jibbeellee miti. Ayyee. Isii dadhabeetii miti. Fannaa kan teessu lama ta'e. Dhugaa. Abdallaa maal anjaa mee boo isii san yoo ofirraa gaxarii baate waliin dhageef akka isiin harta tokkoon gorre akka isiin rakkatuuf rakkisuuf manaa baase gorsee waan hin dadhabeefin an roorrisuu baase ati maaliifi ol neexaa daranuma qooyisuufi naajee moochi dhiiratti yaamuuf yoon waliin si qabsiisee umrii isin ni nage wanni askarri ijaabi iyyarratti beeka malee beeku je osoo akka ana ari'e quban qaban hin ariine ana asumatti barbaadutti hin jira asitti hin harkee kun manni kun mana dhiiraati mucaan isin bira galte kun jaartillee qabu kunoo ammaan barbaadee asitti harkadhe jee yoonan isin hin qabsiifne jaan akkamiin godha reessan. Amma deebisaan asii qabu hannis kiyya. Deengedda guyyaa naafeeti jechuudha. Kaameeraa duubatti walii gallus. Waa'ee Abdallaati jecha liinaa tana itti garan gallu yoo liina gara galle rabbiin gara haa galu jenneeti. Wajjin deemu jirra. Amma immoo akkaanan anu wanniin aree akka isin rakkattuufi maaliifi haa rakkattu ittiin dhiisinaadhaa yaada jiru qaba Abdallaan fakkeenya Abdallaan akkanaan jettee mire nama rabbiin rakkisin tokko ilmi namaa rakkisuu hin danda'u. Isin tun intala dhalaati. Rakkoon qabu akkamitti jecha Abdallaa sallaaltee Abdallaan gaafa duraatu akkasitti jechuudha beeynarraa jeeniif irraa oofisaniiti. Abdallaa kalee shaaraa rabbaa'isan jecha isaa dhageessaa affanisatti illee akkuma Abdallaa taateetti mucootana gisee mana kanarraa deemu jettuun fannas obboleettii hojii dhalatee baratis osoo namni obboleettii jedhin akkana jeeni feetaa fannis. Hin fedhuu an waliin asirraa yaameef. Dhageessiifin hima ati dubbatin dhageessiifin hima fannis yaada akkanaa kana gartee miti sammuu ta'e keessaa qulqulleessi yoo miyyuu taanaan hanga liinaan furmaata harka tokkotti hanga liinaan rakkoo amma keessa jirtu tana keessaa baatee inshaallah gara fuulduraatti tarkaanfatu akkatti gartee miti kana booda wanni feetee yoo dhufte akkuma duraan waliin gala sanatti waadaadha. Aybiin dhiiraa maal ennaan kijiba jaan si galte dhalaan haatuudha dhiira baallamaatuudha jaan anaafet immoo waadaa dhangadda walii galle qabna. An Abdallaan dillee akkana na dhaalchaa jiru kana takka dhageeffadhu haasee galu takka an gulaan irratti meeqa dhufe sodaa isaati takka liina irraa duuba deebiin hin beeka rakkoo liina rakkoo keessa ilaaleen hin beeka. Duuba warri namni Abdallaan hanga kiyya fakkeenyaaf harkaanis ta'e lolaanis ta'e mootummaanis ta'e barbaadu jiru ni jiran na jaala hin jiru bara. Duuba ati maalirra dhaabbatteeti fakkeenyaaf jecha inni bilbilaan siin jee sidda walii hanga siin jee kanaa jecha mucoota nama biraa itti haamtee fuunarraa fuudhee deemu jettaan. Amma dhageeffadhu haa ta'e suujii annas san wanni yaameef akkam jechuuf ila narraa san wanni yaameef tarii Abdallaa itti haasoyitee narraa sirreessuu dandeessi. Si afaan ittiin qabatu bitan Abdallaa atin sirreessin gartee miti liinaan illeen ammatti ni sirreessiteettee yaadin tura keessan beekummoo goraan miti annas raabari isii bira dubbadee itti erguufi Abdalluma sanitu bakka naatu sirraatti dubbataa isiin haa ta'e sun nariin intala dhalaa mana dhareeni inni nu intala dhalaa IB walaalee mana oofees laayifii irraa sokkuu qabanii dhiiraatu fi deemuu qaba dhalaan ari'anii mana dhiiran silaayi biyya tana jechuun akka biyya namatti kaisiin jettee silaa deemtee Abdallaa san bira deeytee sirreessuudhaaf waliin haasoo jirrumaa jittuu tanaan baatee kutte. Yalla saniif ammaa hin dhageessan. Ana kana asirreessitan isiniin hin jenne. Haasoo gabaabsaa meemmaa haasoo dheereessitanii jirtu. Amma liinaa ta'e dhagaye wanta kan sii maaliiti. Nuti kun jechuudha. Akkuma kalee walii gallisanitti arraas boruus wooma kalee irra walii gallisan irratti deemuu qabna. Rakkoodhaas duraa waliin qoodannaa jenne. Namni rakkannees hin jiru rakkoon ni dhuftees ni dabartees. Ni dabarti saniifu amma ati kanaaf gartee miti. Fannisis numa areef kan dubbate malee jibbaa kee hin qabu osoo jibbaa kee beekadhu jibbaa kee qabaate duraanuu mana sii gad lakkiseen deemu ture saniifuu fannis kun obboleessa keeti akkuma obboleessa keeti akkana jettee gartee miti fannisitti illee mufatiin fannis illee Abdallaatu aarse fannis ani kanis hin jiru kana. Haa ta'e solaa bakka gaara. Asalma dhageeffadhu. Liinaan baga fittee haa ta'e so duraanuu an bakka dalagaatiin galaame manni kaseeti nuti dhalaan jechuun obboleeyyanii haadhaasi.
obboleettiidha haadhaas. Dhugaadhe. Kanaafuu amma isiin haasa'isu an akkuma duraan ala jiraadhutti jiraadhaa manni haasa'e haasa'isu an kanaa jechuun waan biraati miti. Abdallumaan duraan ofirraa sodaadhee lole malee isii baasuu fedheetii miti. Kana liinaatiin Akkas yaadni qiyya kanuma ani. Dhiifama naa godhe onnatti haala. Laa dhiifama. meelii naati guutuu akka waan daawwatan hedduu ni gidda. Ani waan takka waan hin juun hin qabu duraaniif aaree deemee innillee nama biraa yaamnan mana jibbee narraa deemii naan jeeseetiin deemee amma eega akkana taate rakkoon qabu gama kiyyaan dhiifama godheefi. Akkas fannisanillee waan takkaan si dhaammadha. Har'aas taates boruus taanaan jecha namaa teettee liinatti akka fuula hin jijjiirre. Naafesi malee namni isin itti maxxattee jirtu hin jirtu waan ta'eef abbaan fedheewu jechi sirratti maxxanu. Ammoo dhugaa namni hundinuu boodarra dhugaan eessa akka jirtu harkuuf ta'a dhugaan qalatte malee jettu yaanii akkasiin jaan gara kiyyaan naamsiin siidhaama kanaa boleessa fayyikaadhi. Galatoomi akkasuma. Akkasi daawwattoota keenya qaqqaaliif gaggaarii viidiyoolee isinitti dheeressinee jirra. Kunoo akkumaan isinin jee liinaa fuudhee bakka duraan isin jirtutti kunoo fannisitti deebiseetiin jira. Fannis daawwattoota keenya waan jettee yoo qabaatte jiini yoo waan jettullee hin qabaanne asumaan nagaa dhaabannee viidiyoo addaan kun achirra baay'ate. Kalaasaan daawwattoota keenya dhaamsaa fixadhee waan hin jiruuf asumaan nagaa. Sitti mufachuun oolan dhiifama gaafadhu daawwattoota. Daawwattoonni yoo namni mufatees dhiifama garuu namni dogoggorre hin jiru an dogoggoruuf osoo hin taane lubbuutti sodaadhee waan ta'eef isii itti dubbadhe akka immoo baatuu fi miti saasan keessatti illee isiin aartee jirjettee gabbaate kanuma yaadni keenya bakka akkanumaati. Akkasi gaa daawwattoota keenya qaqqaaliif gaggaarii inshaallah viidiyoon teenyitan isiniif finna har'aan tana fakkaatti inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagaan nu turaan isinin jaa.